Akkam baay'ee si gaddisiisu nan beeka. Waanan si gaddisiisu hundumaa dhiifama naaf godhi. Har'a akkamitti dhiifama itti nagaa? Yeroo darbee bara akkan isin barbaachisne natti himtee deemtee turte. Guyyaa sana baay'ee gaddeen ture. Miira abdii kutannaa keessa waanan tureeffan akkasiin jedhe dhiifama naaf godhi. Har'a maaltu abdii sitti horraarree kan gara godhufte? Omtuu wanti abdii natti horee hin jiru. Garuu obsa na dhorkee jennaanan gara kee dhufe. Maaltu obsa si dhorke? Akkasiin jechuu koo gaafa sana na biraa deemi jedhee si dirqisiisuu koo akkasumas musiifachuu kooti. Anoo sitti hin gaddine. Inumaayyuu isa naan jette akka waan gaarii sitti asiif lakkaa'e. Inni immoo murtoo kee ture. Buloona sobaa jirtaa? Baay'ee natti gaddeettaa miti? Galata, maal gochaa jirtu? Wanta akkanaa kana lammaffaatti hin deebi'u dhiiseera naan hin jenne moo? Dhiiseera siin hin jenne. Dhiisuus immoo hin barbaadu. Maaliif dhiisuu hin barbaadu? Sababni isaa maaliidha? Sababni isaa yeroon aarsu baay'ee na gammachiisa. Dhiphina koos na irraanfachiisa. Kanaaf an aarsuu dhiisuu hin barbaadu. Mana barumsaa deemaa jirta miti? Amma ka'ii deemu. Anaan namni nan barbaachisu. Kanaafuu ka'ii mana barumsaa kee deemu. Anaaf qofummaatu mala. Sa'a kanatti namni baay'ee si barbaachisa. Keessumattummaan baay'ee si barbaachisa. Ati garuu akkan sirraa deemuuf na dirqamsiisaa jirta. Nan barbaachistu. Anis hin barbaadu. Amma kaatee na biraa deemuu dandeessa. Ana sitti si dhiisee eessayyuu hin deemu. Ani garuu nan deema. Ati yoo barbaadde kaatee deemuu dandeessa. Ani garuu immoo haala kana keessatti si dhiisee deemuu hin danda'u. Har'a akkamitti akkas jechuu dandeessi? Dur bar kabajaa naaf hin qabdu. Bakka ani jirutti guyyaa meeqa na dhiistee deemti? Har'a amala kana eessaa fidde? Moo amala sana eessatti dagattee haala? Isa darbeef baay'ee dhiifama. Amma garuu anis biraan deemu. Maaliif? Ani haga har'aa akkana taatii si argee hin beeku. Ammas garuu si dhiisee deemuu nan danda'a. Isa booda garuu yaada koo hin danda'u. Bilisee, fakkeessuu kee dhiisitii ka'eetii gara mana barumsaa kee deemi. Kanaachi anumtiyyuu ka'ee inni hin deema. Tole, deemuu dandeessa. Isa booddee garuu lammata gara koo akka dhuftu hin barbaadu. Silas an gara kee dhufuudhaaf gammachuu tokko illee hin qabdu. Amma garuu baay'ee fakkeessaa jirta. Amma ati baay'ee keessa bahaa jirta. Ani kana caalmaa si dhaggeeffachuuf obsan qabu. Kanaafan gara mana barumsaa akkati deemtu barbaade anis. Sitti goree si gaafachuun koo waan biraas fakkaate taana dhiifama guddaa toli.
Maal goota si? Mana barumsaan jiru moo? Gara mana barumsaan deemaa jira. Mana barumsaa kanarra deemamaa? Ayi, hiriyaa kootti dhufaa jira. Ishee waliin deemuufan. Isheen haa dhuftu atamma deema. Tole nan deema. Dhiiraan asitti beellama jettee rakkoon qabu. Amma maal jette? Irra deemimi. Maalan jedhe? Callistee afaan kee banuu hodhiste gaariidha. An lammeessaadhaan barra. Maaltu nageere yoo lammeessaa taate? Akkamitti akkas naan jettaati? Ati yoo akkamitti akkana naan jechuu dandeesse? Moo maal naseeti? Sirraa beeksisaa barra. Maaltu narraa beeksisa? Irra deebi'ee dubbadhee arrabsamuun barbaadu. Tasuma akkatti na tilmaamta jedhee yaadeen beeku. Garuu waan hundaafuu galatu. Galata irraafi. Natti baacuu keeti moo? Lakki. Maaliif asitti baacaree? Akkamitti akkana naan jetteere? Moo bakka hin taane dhaabadhee na agartee beekta? Biloo, dubbiin har'a hin barbaadiin. Ani dubbii sirraa barbaadaan jiru. Garuu immoo gidduu kana baay'ee amalli kee jijjiiramaa jira. Situ jijjiirame malee amala koo miti. Garuu akka kanatti na tilmaamta jedhee yaadeen beeku. Ati jalqaba bakka oolmaa keetti sirreeffadhu. Sanaa booda namni sin tilmaamu. Garuu ani maalan sitti balleesse? Maallatti balleessite? Erga akkas hin taane maaliif amma kana gadi buustee na ilaaltaati? Sitti fakkaatee malee akkas miti. Akkas taanaan annan deema. Bakka barbaadde ooluu dandeessa. Waan dubbattee hundaaf immoo galatu. Har'a kanan si barbaadeef akka kanaan duraa si qoccoluudhaaf dhugaa tokkoon sitti himuu barbaada. Dhugaan sunis maalidha yoo jette haga nagarraa si argaa jirutti dubartiidhaan mo'amaa jiraachaa jirta. Dhugaa isaa yoo walitti himne immoo dubartiin si mootee nama mataa kee irratti si fincoofte. Maatii keefillee kabaja hin qabdu dubartiin akkasii. Gara jireenya keetiitti kan fiddu taana. Maatii kee keessattis salphisuu dandeessa. Kanaafuu of eeggachuu qabda kanan sitti himuu dhufe. Ani isa kana sin mormu. Garuu maaliif akka kanaatti natti dubbachuu filatteeti? Akkas gaafan siin jedhu akka ati nan amanne nan beeka. Garuu wanta nama siin jechaa jiru kanaan durallee wanta siin jechaa ture hunda isaayyuu jireenya kee irratti arguu jirti. Osoon ture. Kana hunda maaliif akka ati gochaa jirtu waan ani hin beekne sitti fakkaatiin? Wanta siin jechaa jiru kana ammas ati gara barbaaddetti hiikkachuu dandeessa. Kanan yaadee sitti maa jiru kanaaf ati gara fuulduraatti hiriyoota gaarii ta'uu dandeenya. Yoo hiriyoota gaarii waliif ta'an wanti kun hundinuu gidduu dhaabee anaan na galateeffachuu dandeessa. Kanaaf obsa qabaatte wanta hin jedhu kana hojiirra oolchuu danda'u qabda. Elaa na dhageessaa anaafati tasuma hiriyoota ta'uu hin dandeenye. Maaliif hiriyoota ta'uu hin dandeenye? Wanti nu dhorka maaloodha? Karaa gaarii miti anaafati kan wal barre. Akkasumas immoo ati dubbii waliin dhoofte, dubbii qulleessite. Ani qofa galeessa gara kuteessa. Si galee? Kanarra karaa kamiin wal baruu qabna anaafati? Anaafati kan nu wal barre karaa shamarree tokkooti. Kana ta'uusaa immoo ati sirriitti ni beekta.
Amma sirra deebi'een sitti maa akkasitti yaadaa jirtu taanaan baay'ee dogongoraa jirtu. Eenyu akka dogongoraa jiru isa waaqatu beeka. Ammas taanaanati karaa gaarii irra hin jiru. Ilaalcha akkanaa kana of keessaa baasi. Al tokko ija kee banadhuuti akkamitti akka jirtuu fi jireenya akkamii akka jiraachuu deemaa jirtu ofiitti ilaali. Isa booda na dhaggeeffachuu jira. Akka gaariittan jira. Anaaf tasumaan dhiphatiin ofii keef sirrachuu yaali. Maal irraa barbaadde? Homaa sirraan barbaanne. Erga akkas deemaaf nu hordoftare? Si hordofaa illee hin jiru. Ati garuu sammuun kee nagaadha. Karaan deemuu hundatti kan nu hordoftu. Aboo malan dhabin kaati. Asiin darbaa jirtaa sin argee nan dhufa. Kanarra maal ta'u? Maaf dubbii baastan? Sin immoo si dhukkuba malee nagaa miti ati. Eeyyeen na dhukkubaan. Sirumaayyuu gaafan si argu akka namaa nan godhu nana. Aboo dunatti hin baay'isin irraa deemamu. Deemi narraa? Hin deemu. Si dhiisee deemuun barbaadu eessa hin deemu? Tole amma maal barbaaddeeti dhufte? Osoon filannoo qabaadhee waa hedduun barbaadan. Maal barbaadda? Si waliin deemuun barbaadan. Gaafa ati mana keessanii baatus, gaafa ati galtus si duukaa jiraachuun qaba. Mana barumsaa mataan isaa gaafa dhattu si wajjin naqee galuun barbaadan. Sirraa adda ba'uun barbaadu kana booddee. Sababii maal taateef kan nafaana baatee galtu? An sababa tokko iyyuu hin qabu. Garuu jedhee guyyaatti osoon sin argin ooluun natti ulfaachaa jira. Kanaafuu osoon sin argin ooluun barbaadu kana. Maal yaaddeeteeti garuu? Anomaa yaadee miti. Si wajjin ooluun saaba natti toluuf qofa. Maaliif nama nu hubatte? Si'a tokko qofa yoo na hubatte maal rakkoo qaba? Callistee waanuma argite hin dubbatin. Ani sababii si faana ba'ee galuuf tokko iyyuu hin qabu. Bilisee akkam baay'ee si gaddisiise nan beeka. Waanan si gaddisiise hundumaaf dhiifama naaf godhi. Har'a akkamittiin dhiifama dhuftee na gaafatte? Yeroo darbee bara akkan sin barbaachisne natti himtee deemtee turte. Guyyaa sana baay'ee gaddeen ture. Miira abdii kutannaa keessa waanan tureeffan akkasiin jedhe dhiifama naaf godhi. Har'a maaltu abdii sitti horraarree kan gara koo dhufte? Omtuu wanti abdii natti horee hin jiru. Garuu obsa na dhorkee jennaanan gara kee dhufe. Maaltu obsa si dhorke? Akkasiin jechuun koo gaafa sana na biraa deemi jedhee si dirqisiisuu koo fi akkasumas immoo siifachuu kooti. Anoo sitti hin gaddine. Inumaayyuu isa naan jette akka waan gaariitti tasiif lakkadha. Inni immoo murtoo kee ture. Buloona sobaa jirtaa? Baay'ee natti gaddeettaa miti? Lakki sitti hin gaddine. Garuu immoo abdii koo kutadheen ture sababa. Anillee abdii kutannaa kana akkatti dhiifama naaf gootuuf hin si bira dhufe. Anaaf si gidduutti ammaa booddee dhiifamni waan barbaachisu natti fakkaatu.
Akkasiin jedhiin biloo. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee hubachuuf yaaleera. Amma garuu tasuma waan ta'u natti fakkaatu. Balleessaa koo lafa namanetti dhiifamni kee baay'ee na barbaachisa biloo. Dhiifamni kees balleessaan kees tokko ta'eera. Baay'ee na nuffisise. Kan darbeedhaaf dhiifama naaf godhi. Ammallee kan dhufuuf ani itti gaafatamummaa sanan fudhadha. Waadaa galuu keerra ammaa booda aniifati wal arguun yoo hafe wayya. An ammas taanaan qofaa kee jiraachuu kee argeetan gara kee dhufe malee si kadhachuudhaaf miti. Anis akkana kadhattuuf miti kanan si biratti argamaa jiru. Isa dubbatte kanaaf immoo guyyaa tokko dhiifama na gaafatta. Tasumaa gochuu hin danda'u. Gochuu dandeessa. Maaliif hin gootu? Akkamittiin ati balleessaa koof dhiifama naa gochuu dadhabaa jirta biloo. Maaliif akkasitti ofirraa na dhiibda? Kana hundaayyuu suma ofirratti gochaa jira. Mee biliseen kana na goote waan jettu hin qabda? Hin qabu. Garuu na hubachuun baay'ee sitti ulfaataa jira. Kana caalmaa akkamitti hubadhu? Ol fuudhee akka mataa koo irra kaawwadhee siin deemuu barbaadde moo? Ammas taanaan ani kanan dhufee dhiifama naa godhi jechuuf. Ammas dhiifama naaf godhi. Dhageessaa. Dursa ofii keetiif dhiifama ofiif godhi. Isa booddee immoo dhuftee na gaafatta. Baay'ee natti qoosaa jirta biloo. Sumatu baay'ee ofitti qoosa. Maalan si godhe garuu biloo? Bo'uuf immoo mee boo'ituu dhiifama na gaafadhu. Gowwaa. Dhageessaa. Ana bira gaafa dhuftu wanta dubbattuu fi wanta deemtuuf adda baafadhu tole. Dhiifama biliseen maaliif akkasitti dubbatti? Hariiroo maalii qabda? Ishee faana hariiroo tokko iyyuu hin qabnu. Ati maaliif na gaafatte? Wanna si gaafachuu qabu fa si gaafadhe. Ati ishee jala gaafatti deddeemtu si argeen ture. Kanaafuu taaltee as dhuftee miti. Akka argiteen dubbatin ati. Maal jechuu barbaaddeeti? Bakka ani jiru kan dhufe si dhabara. Ani kan dhufe gaafa ati shamara faana lallabduu argeen dhufe. Malee haasaa kee barbaadee miteen. Narraa deemuu hin dandeessaa? Eeyyee, waan dhufeen erga xumuree nan deema. Maal barbaaddeeti ati kan dhufte? Bilisee maaliif rakkiftaati? Erga ishee sin barbaanne maaliif ishee doorsifta? Waan sin galchine keessa hin galee. Na galcha, maaliif nan galchine? Ilaa, na dhageessaa. Ani bilisee baay'een jaalladha. Isheen ala harganuu hin danda'u. Kanaafuu nu gidduudhaa ba'i. Obboleessa ko shamarree tokkoof jettee dhagaa kanarratti baqxee duuteetta. Shamarree tokkoof jettanii hundi keessanuu naannoo kana keessatti garbataa jirtu. Waan si dhibu situ jaallatamu situ jaallatan tala kana. Maal asoftaati? Biloo anaaf obboleetti kooti bara. Obboleettii kee taanaan gaafa dhiirri karaa kanarratti rakkisu akkamitti callistee ilaaluu dandeessa? Moo waan sodaattu kan biraa qabda? Eeyyee, akka maal godhu barbaadde? Dhugaa tokko sitti himu akka isheen obboleettii kee hin taane nan beeka. Nan jaalladhaa yoo itti rakkoo. Waan barbaade yoo ta'e
maal si galcheeresi? Jalqabumayyuu hin beeku waan ana haasaa jirus walitti dhufeenya keenyas jechuu qabda turte. Maalee obboleettii koodhaa maalii koodhaa itti na sobuu fi yaaluun keessa hin fayyadu. Waan sin galchine keessa hin galiin akkasumaan. Isa kana na galchaaf nan galchuu isaa walumaan kan ilaallu ta'an. Garuu intala kana dhugaa onnee kee irraa jaallatta taanaan ishee barbaadda taanaan an obboleessa isheedha jettee odeessuu kee irra akka jaallattu itti himuu danda'uu qabda. Garuu in jaallatta taanaan dhaamsa dhumaa wanti narra siif dhaamuu dhufe yeroodhaan ishee irraa fagaachuu qabda, ishee dhiisuu qabda. Kanaachisiif wayyoo. Maal ta'uu keettati? Maal ta'uu keeteetti na gaafachaa jirta warra. Tuffii amma nu ga'uudhaan. Isa kanaa bakka itti wal gaafannu qabna. Garuu amma bakka kanaa callisiti adeemu. Kan dhufe si dhabar. Isa dhumaa amma wanti sitti himu amma waan hundi waan siif galee natti fakkaata. Bakka kana teessee ishee eegaa jirta taanaan ammarraa kaatee yaada kee jijjiiruu qabda. Ishee hundi keessanuu anaaf yoo dhiistan gaariidha jedhee yaada. Ana akka dhiirota kaawwanii dhiifama si gaafachuuf yookaan si kadhachuuf miti kan si fuuldura dhaabbachaa jiru. Akkatti natti dhaadachuuf kan luka kee bal'istee karaa koo irra dhaabatti. Arraba kee adabadhuuti waan sin jedhe dhaga'i. Tole? Itti fufuu dandeessa. Maalidha? Gurbaan sila waliin turte maalii keetidha? Hariiroon keessaa maalidha? Ati maal laaftaata? Uumayyuu siif hin ta'u. Akkas ta'an ammaaf na gaafattari? Maal si ilaallatee waan barbaade naaf ta'e? Uumaan ani ilaallatu. Tole. Maal yaaddeeti ati kan waan akkanaa na gaafattu? Moo nama ishee naaf eegisiin jedhetu jira? Lakka akkas miti. Dubbadhu kaa maaltu si cufa? Waan dhufteef raawwadhuuti narraa deemu. Biloo. Keessi kiyyaa baay'ee sitti gaddaa jira. Akka kanatti natti haasa'uun qabdu ture. Akkamitti dubbadhu ree? Maal akkasiin jiru barbaadde? Uumaa garuu na dhaga'e. Tole. Maal si dhagahu? Dhiira biraa waliin si arguun barbaadu. Kana dura eenyu waliin na agartee beekta? Ijoollee naannaa kanaa waliin akka dhaabbattee haasoftu sin barbaadu. Kanaafuu akkam akkan ta'uu qabu natti mika. Amala keessatti jijjiirradhu irraas fagaadhu. Isa kana si'i miti kan natti himu. Garuu moo yaada keef galatoomtu tole?